Yo ya ashama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ilmaan ayya tan fagoo dhiyoo jirtan cuftii keessan bakkuma jirtanii fi lafuma jirtan kamittuu nageenyi rabbii bal'aa guddaan sun isin biraa jiraatu. Kun chaanaalii yuutuubii Nasruu Abbaa Hojiiti. Har'aan tana hojiilee nuti hojjenne keessa Arabiyaan Majlisii miidhagduu tana fakkaatu tana qabannee dhufnee jirra. Mee ilaalaa abbaa tiiknasii 20 hojjenne haala kana fakkaatuun wallaahi dhugumatti Arabiyaan Majlis akkaan bareedduu taateedha. Filannoodhuma nama nu ajajateetiin kalarii kanaan hojjenneefi jechuu akkaataa kanaan kunoo kana fakkaata kan ajajamne 5 lamaanii walumaa galatti kaaree 7 jechuu kaaree 7 kana akka kanatti bareechinee hojjenneefi kana fakkaata jechuudha. Mee yaada itti kennaa akkasitti miidhagsinee bareechinee hojjannee dura har'aan tana fe'uu barbaanne ture gara qarsaa muuneessaatti fe'amaa firraa magaalaa Shashamannee keessa rakkoon nadaajii waan jiruuf jecha konkolaataan nadaajii argatuu hin dandeenye deemuudhaaf nu rakkise jechuu keenya. Akkasitti inshaallah yoo rabbiin jedhee guyyaa boruu firraa fe'uudhaafi walumaa galatti haala kana fakkaatuun majlisii bareedduu miidhagduu tana hojjannee lafa keenya jirra jechuudha. Akka waliigalatti majlisa kana kunoo ni agartanii makkaddaawwan kana fakkaatu yookaan hirkannoowwan kana fakkaatu qaba. Jidduu jidduutti immoo tiraasiiwwan gaggabaabduu agartan kana fakkaatu qaba. Akkuma sanitti asittis tiraasii kana fakkaatu ni qaba. Kornaa isaan irratti illee ni qaba. Gubbaa irrattis tokko ni qaba. Asinis takka ni qaba. Makkaddaadha. Walumaa galatti akkaataa kana fakkaatuun hojjannee xumurree jirraa jechuu. Mee koomentii itti nu kennaa yookaan yaada ni ta'a jettan itti nu kennaame. Maaltu irraan qabatettanii yaaddan? Kun chaanaala yuutuubii Nasruu Abbaa Hojiiti. Arabiyaan Majlisii kana fakkaatus hojjannee firraa xumurree jirra jechuudha. Kanaaf namoonni hojiilee akkanaa kana barbaadan yookaan immoo majlisiiwwan garaagaraa hojjechiisuu barbaadan akkaataa filannoo keessaniitiin halluu isin barbaadaniin filannoo keessaniin bareechinee qulqulleessinee akka kanatti hojjannee isiniif dhiyeessuu ni dandeenya jechuudha. Walumaa galatti nuti akka kanatti hojjannee yoo isinii dhiyeessinu gammachuu guddootu nutti dhaga'ama. Isinoo maal jettan laata? Mee yaada itti kennaa haala salphaadhaan akkaataa kanaan hojjannee isiniif xumureera. Walumaa galatti yaadni kiyya kaadhaa namoonni meeshaalee akkanaa kanneen ajajachuu barbaadan karaa chaanaalii yuutuubii kennaatiin nu qunnamuudhaan akka salphaadhaan karaa bareedaa ta'een hojjannee isiniif dhiyeessuu ni dandeenya. Garteera tiraasiiwwan gaggabaabduu kana fakkaatan asittis tokko qaba, asittis ni jira, as gubbattis haala kana fakkaatuun asiinis achis ni jira. Akkasumas makkaddaawwan yookaan hirkannoowwan socho'aa ta'an kanas akka kanatti haala salphaadhaan hojjannee bareechinee boondirii sadarkaa duraatiin yookaan immoo boondirii tokkoffaa ta'een isinii hojjechuu ni dandeenya. Kanneen boondirii qofaan barbaadanis kanneen immoo boondirii dhaabsistanii kara jalaatiin immoo diizaayinii adda ta'een akka nu hojjetamu barbaadan jettanis haala salphaadhaan hojjannee isin biraan ga'uu ni dandeenya. Kun chaanaala yuutuubii Nasruu Abbaa Hojiiti. Akkasumas karaa chaanaala yuutuubii Ummuu Ajaabii fi karaa chaanaala tiiktookii Ummuu Ajab akkasumas karaa chaanaala tiiktookii Nasruu Abbaa Hojiinis hojiilee keenya argachuu ni dandeessan. Hojiilee keessan egaa hojjennee boodatti saffisaan qulqullinaan hojjennee bakki isin nu geessan hojjettan kamuu geessuu ni dandeenya. Minaalbaat naannolee nurraa fagoo jiran alatti fakkeenyaaf gara Jimmaatti gara Wallaggaa kanneen geessuudhaaf nu rakkisa. Asirraa kaanee garuu ilaa hanga Harargeetti geessuu ni dandeenya. Arsii Bahaaf dhihaa ilaa hanga Shawaa keessaatti isin galee Shawaa jechuun ilaa hanga Shawaa Bahaa kanneen naannoo Fantaallee, Boosas, asiin hanga Adaamaatti, Awaash Deeraa kanneen guutumatti asiin immoo ilaa hanga Baalee gara barbaadanitti karaa kamuu isiniif geessuu ni dandeenya. Kanaaf namoonni hojiilee akkanaa kanneen barbaadan yookaan hojjechiifachuu barbaadan meeshaalee manaa Arabiyaan Majlis, soofaa, bifeewwan gosa garaagaraa, doolaaba, kichin kaabineetii wantoota garaagaraa walumaa galatti
wantoota mana keessanitti faayeffachuu dandeessan. Kana qofaa miti karaa fuula feesbuukii kiyyaatiinis maxxanseetiin jira. Algaaribsiiwwan garaagaraa maggaarajaawwan garaagaraa waan baay'ee dhiyeessaa jirra waan ta'eef inshaallah namoonni meeshaalee kanneen barbaadan karaa salphaadhaan karaa lakkoofsa waatsaappii kiyyaa duwwaa 913 duwwaa 6 naangachuu dandeessu. Kun chaanal yuutuubii Nasruu Abboojiiti. Ammas bakkuma jirtanii fi lafa jirtan kamittuu nageenyi rabbii bal'aaf guddaan sun isin bira haa jiraatu. Yoomiyyuu isinin jaalladha, isinin kabaja. Akkasumas namoonni jajjabeessaa jirtan hundi keessanuu ulfaadhaadha, galatoomaadha. Viidiyoo kana kan waraabu jiru minimum amma halkan keessa naannoo sa'aatii 3 akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'a 3 footi. Meeshaa kana dura ni feene jennee nama qopheessinee lafa taa'u jirra. Garuu guyyaa guutuu konkolaataan haalli nu mijatu waan hin dandeenye jecha of bira bulchine viidiyoo tana waraabbannee jirra jechuudha. Kanaaf haala salphaadhaan saffisaan fixinatii adda addaatiin kalarii garaagaraatiin diizaayiniiwwan gosa garaagaraatiin akka barbaadan kamittuu hojjennee isiniif dhiyeessuu ni dandeenya. Namoonni hojiilee akkana kana barbaadan Arabiyaa Majlisii karaa keessatti yoo nu dubbistan kalarii garaagaraatiin bifa halluuwwan adda addaatiin mimmiidhagoo ta'anii gartee duubni isaanii kunis kaffitaa garaagaraa qabu. Asinis tiiknesii hanga 30 hanga 40 illee haa ta'u hojjennee isiniif dhiyeessuu ni dandeenya. Haala salphaadhaan hojiilee keenyarraa fayyadamaa nus nu fayyada isiniin jenna. Kun chaanala yuutuubii Nasruu Abboojiitiif waan nu hordoftaniif waan nu dhaggeeffataniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Waan biraa waan isiniin jedhu hin qabu. Ilmaan ayyaa bakkuma jirtanitti nagaa fayyaa naa ta'an isiniin jedha. Fayyaa ta'a.